akkas jedha. Maqaan ergamaa rabbiidha hagaa akaakayyuutti naayimiin jedheeni gaafii tokkoffaa. Maqaan ergamaadha eenyudha abbaan akaakayyuun maqaan isaanii eenyuun jedha. Maqaan haadhaawoo eenyudha maqaan haadha rasuulaa eenyudha maqaan isaaniidha. Inshallah maqaan abbaan rasuulaa sallallahu alaihi wasallam waggaa meeqatti addunyaa kanarraa deemanii? Abbaan rasuulaa umurii isaanii waggaa meeqatti du'ani? abbaan rasuulaa alayhi salaatu wassalaam umurii rasuulaa sallallahu alaihi wasallam waggaa meeqatti kan isaan du'anii? Gaafa sana rasuulli ergamaan rabbii umuriin isaanii waggaa meeqa gaafa isaan du'anuu jechuudha. Gaafa akaakoon rasuulaa du'anu ergamaan rabbii umuriin isaanii egaa gaaffii shanaffaan haati rasuulaa Amina bint Wahab gaafa isheen duutu rasuulli umuriin isaanii meeqadha? علماء بردالت أنبياء دين افتبسا هل كان في قيا ركو كنا من أبسو من دبرسن هل كان قيا علمي باب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا وردفتوتا چانالي رشادتو بي جلتي ارغمتا نمرتي كيسانو اكام جرتو كسوما وردفتو نمان تابراس نگا كيساني نگا ربي بكا جرتانو تسنيف ابايتو اسنين جدا گويارا كانا قبيا جايبا اسنيف قبادة دو فنجرا غافيف ديبي كانن نما وجنين قبادة دو فتو جرا اسني سمو حقاتو مرا قبي كياتي نفانا ترا اسنين جدا namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan like share subscribe gochuudhaan akka maatii keenyatti dabalamtanu kabajaaf jaalala garuma isiitti isin dabarsaatii nagaa isin gaafattu sana booda gara gaafiif deebii kootti deebi'aa turtii gaarii viidiyoo kana laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha daawwattu tokko salaamtaadhi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ordoftoota fi kabajamtootaaf jalatamtoota Rashaattuu akkam jirtu fayyaa keessanii egaa keessummaa aaraa ta'ee gama keessan dhufeen jira nasimatti moo naifattu isiniin jedha nasimachuu keessan immoo maaliin natti mul'istu like subscribe share gochuudhaan isiniin jedha galatooma. Egaa jazakumullahu khair guddaa galatoomii siin jedha akkuma nageenya siin gaafattee jirti isinis immoo akka jalaa deebistaan wabdiin qaba. Egaa gaaffii tokko tokko waa'ee amantaarraa waan hangaafadhutu jira yoo beekte naa deebisti yoo siin immoo waan kana hin beekne daawwattoota koo isinis koomentii jalatti akkanaa deebistanu abdii guddaan qabaan isiniin jedha haga xumuraattuu nu faana turaa isinitti hin dheeressinu daqiiquma muraasaaf turraa isiniin jedha inshaallah. Egaa garuma gaafiif deebii keenyaatti deebinee jirra inshaallah gaaffii tokko faana taami. Inshaallah qophaa'een jira yoo dandeenye deebisa waan dadhabe immoo hordoftoonni kee siif deebisu inshaallah. Isinis immoo gargaaraa isiniin jedha gaaffii tokko faana akkas jedha maqaan ergamaa rabbiidha hagaa akaakayyuutti naayimiin jedheeni gaaffii tokkoffaa maqaan ergamaadha eenyudha abbaan akaakayyuun maqaan isaanii eenyuun jedha gaaffiin gaaffii tokkoffaa maqaan rasuulaa alayhi salaatu wassalaam Muhammad Abdallah ibn Talib natti fakkaata yoo dogongoree isin deebisaan isiniin jedha. Egaa akkuma dhageessanii maqaan rasuulaa maashaallah Muhammad ibn Abdallah ibn Abdul Muttalib jettee dhugaadha. Maqaan haadhaawoo eenyudha maqaan haadha rasuulaa eenyudha maqaan isaaniidha. Inshallah maqaan haadha rasuulaa alayhi salaatu wassalaam Amina binti Wahab yoo dogongoruu baadhe inshallah akkasumatti fakkaata. Okay maashaallah Amina binti Wahabi sirriidha. Gaaffiin kan koo sadaffaanii egaa gaaffii kan koo sadaffaan abbaan rasuulaa sallallahu alaihi wasallam waggaa meeqatti addunyaa kanarraa deemanii? Abbaan rasuulaa umurii isaanii waggaa meeqatti du'ani? Abbaan rasuulaa alayhi salaatu wassalaam umurii isaa waggaa 18. Abbaan rasuulaa waggaa 18. Gaaffii arfaffaa gaaffii arfaffaan akaakoon rasuulaa sallallahu alaihi wasallam waggaa meeqatti kan isaan du'anii? Gaafa sana rasuulli ergamaan rabbii umuriin isaanii waggaa meeqa gaafa isaan du'anuu jechuudha. Gaafa
akaakuun rasuulaa du'anu ergamaan rabbii umuriin isaanii meeqa? Ergamaan rabbii umuriin isaanii waggaa 8. Waggaa 8. Taakida. Inshallah kiit. Waggaa 8 immoo mee daawwattoota umuriin akaakuu rasuulaa kan isaanii gaafa sana waggaa meeqattanii yaaddu isin? Mee deebisaa mee isinumtuu mee? Waggaa 8 jettee isinii isin immoo Inshallah ni waggaa 8 jedhee hordoftoonni immoo achirratti yoo dogongora ta'e si deebisu inshallah. Ayyee argattee jirta umuriin isaanii waggaa 8 gaafa akaakuun Abu Xaalib addunyaarra galanu rasuulli waggaa 8 jechuudha. Dhugaadha. Jazakumullahu khair. Egaa gaaffii shanaffaan haati rasuulaa Amina bint Wahab gaafa isheen duutu rasuulli umuriin isaanii meeqadha? Waggaa 6. Taakida. Inshallah. Egaa deebii yoo sirrii ta'ee koomentii jalatti nu barreessaa yoo dogongora qabaanne immoo nutis barachuudha kan nuti dhufne malee barsiisaa miti waan ta'eedhaaf akka nu deebistan abdii qabna isiniin jenna. Sheekotiin keenya ustaazonni warri jirtanus isiniin jenna namoota walirraa waa barata waan ta'eef. Amina bint Wahabii gaafa rabbii guyyaa meeqa? Gaaffii jaaffaa. Gaaffii jaaffaan Amina bint Wahabii rasuula guyyaa meeqa hoosifte? Kan isin hoosifte guyyaa meeqaa jechaadha? Guyyaa 3. Guyyaa 3 hoosiftee jechuudha. Erga Amina bint Wahab haati erga isin guyyaa 3 hoosiftee jetteetti namni sana booda hoosise wayii. Garbittii Abu Lahab. Sa? Erga Aminaan hoosiftee sana booda namni ergamaa hoosise erga Aminaan guyyaa 3 hoosiftee booda namni hoosise eenyudha? Suweebaa garbittii Abu Lahab. Akkasii Suweebaa garbittii Abu Lahabii jechaadha kan hoosiftee. Egaa dhaggeeffattootaaf kabajamtoota jaallattoota chaanaalii koo jalatti argamtanuu qophiin har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Gaaffiin an gaafadhes viidiyoo kana immoo yoo isinitti tole akka laayik sheer gootanu isiniin jedha. Egaa gaaffii biraallee yoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti akka nu barreessitanu gaaffii kan biraas gaaffii kana malee gaaffii yaada mataa keessanii gaaffii adda ni qabdu yoo ta'e nu gaafachuudhaaf karri keenya banaadha isiniin jedha. Egaa hundi keessaniyyuu piroofaayilii tiktookii keenya jalallee tuqxanii gara yuutuub chaanaalii keenya Rashaad Tuubii jettanii yoo sarchii gootanis isinii ba'uu danda'a. Namoonni tiktookii irraa nu hordofaa jirtanus gara tiktookiitiin piroofaayilii koo jala galtanii mallattoo yuutuubii kaa'een jira waan ta'eef liinkii sana tuqxanii gara yuutuubii dhattanii laayikii naa gochuu dandeessu. Viidiyoo kana guutuu isaas achirraa argattu waan ta'eedhaaf gara tiktookii kootiirraan yoo dhuftan hedduu naaf galatooma. Egaa qophiin har'aa qabadhee dhufe kana fakkaata isiniin jedha. Isinis immoo isinitti dhaammattee qophii keenya kanaan kan goolabnu taana hangama kootiin xumureen jira. Wassalaamu alaikum warahmatullahi. Ani keessummaa keessan ta'ee dhufeen jira. Like, share, subscribe godhaa. Akkana simattan abdii guddaan qaba. Na simachuu keessan immoo wanti ittiin na beeksiftanu warri chaanala kanaaf addisii taatan subscribe gochuu, warri immoo subscribe gootanii jirtanu like gochuu, share gochuu, isallee Rashaad Tuubii kana guddisaa isiniin jedha. Galatoomaadha, hedduu galatoomaa. Like, share. Egaa yoo dogongorri jiraate immoo koomentii jalatti akka naaf barreessitanu kabajaaf jaalala isin gaafadha isiniin jedha. Atis immoo daawwattoota kootiin waan jettu yoo qabaatte carraasiif kennee jira isin jedha. Hangama kootiin naaf galatoomaa isiniin jedha obboleewwan. Hayyee galatoomii. Carraa kana naa kennitee asirratti naaf feeruu keetiif hedduu galatoomii. Egaa hordoftootaaf kabajamtoota keetiin waan hin jechuu qabu. Like, subscribe, share godhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Laayikiidhaan, subscribeidhaan jajjabeessaadha. Rashaad Tuubii jajjabeessaa wala guddifnuun isiniin jedha. Hedduu galatooma. Gaaffiif deebiin kun immoo yoo isinitti tolee kutaa biraatiinis isiniif dhufuu dandeenya inshaallah. Yoo isinitti tolee yoo isin gammachiise inshaallah akka isin gammachiisu abdii qabna. Isiniin jenna gaaffii kana wal fakkaatuunis kanan qabadhee isiniif dhufu ta'a yookaan isin barbaaddan ta'e waan jettan immoo koomentii jalatti akkanaa barreessitanu asumaan isin gaafadha. Egaa galatoomii isin jedha. Jazakumullahu khair. Hayyee galatoomii. Waan yaamisa kiyya kabajjee asitti na argamtee gaaffiif deebii kan koo naaf deebistes hedduu naaf galatoomii isiniin jedha. Akkasuma hordoftootaan kan koo isinis bakka jirtanutti nagaa rabbii keessanuu jiraadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Nagaan nu jiraadha. علماء بردالت أنبياء
guyyaa diiniif qabsaa'an halkanii fi guyyaa rakkoo qunnaman obsuumaan dabarsan halkanii guyyaa ilmii babal'isan umrii isaanii guutuu